Hallelujah! Hallelujah!
waaqayyo nutti himti. Akkuma duuti Addaamiin dhufte san immoo jireenyi karaa gooftaa Yesuus Kiristoositiin waaqayyo adoo nuti isaaf waan dansaan godhin adoo isaaf diina ta'ee jirru waaqayyo ilma ifii nuu kenne. Akkasumaan haga dabarsa ilma fi kennu cufa biyya lafaa jaallate jedhatamtee barreeffatamteetti. Nama mandara kana keessa jirtu, nama soorilee keessa jirtu, waaqayyo akkasumaan si jaalate. Mergaa tana naa dabarsa. Waaqayyo akkasumaan si jaalate. Sitti isa jibbeera malee, sitti isa jibbee waaqa bira deemeera malee, sitti waaqa waaqonfachuu lakkiseera malee, waaqayyo akkasumaan si jaalatee jira. Kottaa gara waaqa waaqeffadha. Namni isatti dhugeeffatu, namni ilma waaqaatti dhugeeffatu jireenya bara baraa qaba jedhatamtee barreeffatamte. Nama ilmatti hin dhugeeffanne ilma tokkocha waaqi lafa tana jaalatee gara lafaa erga maqaa isaatti waan hin dhugeeffatanii fi ammuma tanaayyuu muraa jala jira. Waaqayyo ilma akka inni muruuf ergine namatti dhugeeffatuu didattee hin muratamti waan ta'eef ergaa nuti magaala kanaa qabnu tana nuti balchoode qulloolee ifin balchummaa qabaanneetii moti akka waaqi nu jaalate. Dubbi waaqa ifi kun nuu ifee jennaa itti dhugeeffanne balchummaa arganne waaqayyo dhugeeffatiisaan. Kooftaa waaqa dhugeeffadha balchummaa dhaggattani. Kooftaa gooftaa Yesuus dhugeeffadha jireenya bara baraa dhaggattani. Kooftaa waaqa walitti araaramaa isin yaanna. Gooftaa Yesuus Kiristoos miilaan lafa kanarra deemee isin gara fiirraru bakka fi nu buufatee deemee jira. Nuti bakka bu'oota Kiristoosiiti. Gara waaqa koottaa jedhaa isin kadhanna. Koottaa gara Yesuus. Waaqayyo addalle sin jaalata. Waaqi bara baraan isin jaalata. Dhufee hojii fayyinna kennaa fixee jira waan namni hojjetee hin dandeenye. Waan namni hojjetee jalaa bahuu hin dandeenye. Gooftaan Yesuus Kiristoos fannoorra fannifamuun du'a nuuf du'uun du'a injifatee ol ba'uun fixee jira. Amma immoo deebi'ee dhufa. Nu warra isatti amanne nu balleessuuf hin dhufu yaaddoo akkasiin qabnu nu badhaaseera takkatti waan ta'eef.